harka fuunii akkam jirtu gurraacha diimaa hadiidhaan akkamiin callee mormaaf kan adda akka hojjennu isinii qabadhee dhufe. Warreen viidiyoo kan argitan yeroo darbe hojjedheen ture. Ammarra deebi'ee tan hojjedhe yeroo darbennaa waraabuu rakkina adda addaa waan qabuuf kanaaf irra deebi'ee waraabe. Warreen argitaniif irra deebi'een hojjedhe isiniin jechuufani waan YouTube korran jirreefan ammarra deebisee waraabe namoota nagarreefi. Amma shuboo keenyatti naqna callee keenya duraan dursee gurraacha naqna achiin taansinee diimaa naqna. Wadaroon nu barbaachisa akkuma argitanii shiboon nu barbaachisa. Shiboo keenya wadaroo keenyatti sirriitti marra duraan dursine. Sana booddee callee keenya sana naqanne itti marra sirriitti. Yeroo marru sirriitti walitti bubbunnee amarru akka qaawwaan isaa mul'anne yookaan wadaroon inni jala jiru akka mul'annetti sirriitti itti goonee amarru. Dheerina isaa sin akka barbaadaniin hojjetachuu hin dandeessu. Yoo callee keessan baay'istanii dheeraa gochuu hin dandeessu yookaan immoo xinneessitanis gabaabaa gootanii hojjechuu hin dandeessu. Kuni homaa dandeettii addaan barbaadu, dandeettii addaa callee hojjechuu hin barbaadu. Kuni namni hundumtuu hojjechuu hin danda'a. Callee keenya naqanneetuma wadarootti maruudha. Gaafa kaawwannu baay'ee bareedaa ta'a. Halluu barbaadanii hojjetachuu hin dandeessu. Akkan isiniin jedhe mi'oota kana callee kana eessarraa akka arganne yeroo naasaa viidiyoo koorra viidiyoo sadarbeerraa saasa'eera. Warreen biyya Ameerikaa jiraattanii lafa walmaarti jedhamurra callee isaa shiboo isaa waan hundumaa achirraa argachuu hin dandeessu. Ammaatiin rakkina koovidiitiin fakkaata callee baay'ee hin qabanii halluu baay'ee argachuu hin dandeenyaan. Garuu qabu achi deemtanii argachuu hin dandeessu. Adiitti naqna adda gurraacha diimaa naqnee booddee sirriitti akkan isiniin jedhe sirriitti walitti butuu qabna akka qaawwaan hin mul'anne. Sana booddee akkasiin kuni waan faayaa ittiin hojjennudha. Kunis akkuma isiniin jedhe kanas achumarraan bitee achi kanatti galchine gidduu isaatti. Sana booddee asiinis amma adiitti galchina amma. Anis gaafa asirra hojjedhu dandeettii addaa qabaadhee miti callee hojjechuu. Garuu kanuma bareeraa yookaan kanan beekurraa hundi keenya iyyuu mana keenyatti ofii keenyaaf hojjetachuu akka dandeenyu isinitti agarsiisuufani. Erga kanaan hunduma isaatti galchine booddee wadaroo keenya nu ga'umurraa kirrii nu barbaachisa. Akkuma argitan kirrii gurraachi nu barbaachisa. Damburree booddee kirrii keenya isa kaawwanneetti marraa sirriitti. Kasti kirrii keenya sirriitti itti marraa.
akka erga marree booddee giluu dibna. Giluu sibiila isaatti galchinu keessatti giluucha xiqqoo ifitti goona. Itti galchina akkanatti wadaroo keenya akkasiin isa keessaa boba'ee mul'atu immoo akkasitti sirriitti goonee irra dibnee itti deebisnee itti goona. Asiinis akkasitti itti goona. Sana booddees akkanatti wannu jedhu irraa cirra akkasitti irraa ciccirra maqasiidhaan sirriitti. Erga dhumee booda akkanatti akka argitan bareedaa ta'a. Suura isaa duubarraan siniifan ka arga viidiyoon dhumee booddee suura san kaawwadhee ka'e siniifan ka'a viidiyoo duuba ilaaluu hin dandeessu. Baay'ee bareedaadha. Erga dhumee erga kaawwannee salphaa fi baay'ee bareedaadha. Akkuma isiniin jedhee dandeettii addaan barbaachisu callee hojjechuu hundi keessaniyyuu mana keessanitti hojjetachuu hin dandeessu. Yoo jaalattan like gochuudhaan subscribe gochuudhaan maatii chaanala koo ta'uu hin dandeessu. Galatooma.